Tokeera marmarii dachiitu fayyaanakaa qoreensi waraanii. Akkan jirtu hordoftoota qophii gumaata seenaa keenya irraatiin seenaa abbichuu nagaa gabaabsee isiniif dhiyaatee jira. Hanga xumura qophii keenyaatti afaan obbolaan hordofaa affeerra qophii keenyaatti. An qopheessee kan isiniif dhiyeessu Mustafaati. Abbichuu nagaa tokeera marmarii abbichuu nagaa tokeera marmarii dachiitu fayyaanakaa qoreensi waraanii. Abbichuun bara 1912tti Koonyaa Salaalee aanaa warra Jaarsoo naannoo Dhaayee Sillaasee jedhamutti dhalate. Yeroo Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerartu mucaa umriin isaa waggaa 16 ture. Abbaan isaa Bayyanaa Qorichoo dursee lolaa warra Jaarsoo yommuu ta'u goota gita hin qabne ta'uutu himama. Haa ta'u malee daa'imni kun osoo of hin barin abbaan isaa du'aan boqotan. Yeroo kana haati Abbichuu dabalatee ilmaan 3 kan qabdu yommuu ta'u yeroo Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerartu obboleewwan isaa kan isa dura dhalatan 2 wajjin biyya isaa bakka bu'ee gara gammoojjii Maaca'u, Maaraadoonii fi Taambeenitti yommuu duulan Abbichuunis isaan biraa hin hafu jedhee harmee isaa jibbaachisee haati gootaa waan hin dandeenye hin qabdu waan ta'eef garaa isii jabeessitee sabbataan hidhattee ilma ishee daa'ima waggaa 16 kanas imimmaan xuruurrataa milkaa'ee jettee dursee lolaa warra Jaarsoo kan ta'e Dajjaasmaach Abarraatti isa kennite. Manni abbichuun eessa jira? Dhugaan barbaada mucaa bira. Shakariin taa'ee abbichuu nagaa sirba malee dubbiin kaleessaa yoomna galee ilma Itoophiyaa ilma Oromoo ilma Salaalee goota ta'uu kee reefuna galee. Innis isa faana waraanatti bobba'e. Abbichuun garuu umriin isaa daa'ima ta'us galfata yookaan imaanaa biyya isaa gammoojjii Tigraay keessatti bahuun haala hin eegamneen xumurus Xaaliyaanonni haleellaa dhukaasa summii Maaraadoonitti gaggeessteen gara giddu galeessa biyyattiitti dhufuu dandeesse. Dajjaasmaach Abarraanis kutannoo fi jagnummaa mucaa kanaa sirriitti yommuu hubatu loltoota 200 kan ta'an isaaf kenne. Abbichuunis sana goorratee gootummaa isaa haala gita hin qabneen diina irratti mul'ise. Yeroo sana loltoonni gootummaa Abbichuu dhagahan oomaa waraana isaanii gadhiisanii gara Abbichuu yaa miila koo na baas jechaa oomaa waraana isaatitti dabalamuun itti fuufan. Lollis hammaate. Abbichuunis yeroo kana bakka waraanni isaa gahe hundatti injifannoo galmeessuuf itti fuufe. Hooggantoonni waraana yeroo sanaa Lijuu jechuun yaama kan turan Abbichuun seenaa ajaa'ibaa kan garaa nama hin baane galmeesse. Yeroo humni Xaaliyaanii cimee Itoophiyaa daran joonjessus Haayila Sillaaseen loltoonni Itoophiyaa humnaan hin dandeenye gara biraatiin yaalla malee jedhanii yommuu ajaja dabarsan Yelijuun nagara andaa dargu yookaan waa'ee mucichaa waan tokko godhaa jechuun ajaja dabarse. Abbichuu koo dargaggoo koo Abbichuu koo qabsaa'aa koo miidhagaa koo jaayiraa koo. Abbichuun garuu abbaa isaa fi obboleewwan isaa 2 diinota rasaasaan kan dhabe gootummaadhaan machaa'ee diinota gubaa jira. Yeroo kana haati Abbichuus ilmaan qabdu 3 waraanatti ergitus isaan keessaa Abbichuun daa'ima waan ta'eef dheesseellee isaan jalaa ba'uu hin danda'u jettee waan yaaddeef akkas jechuun imimmaan harcaasaa walaloo armaan gadii kana jechuu eegalan. Abbichuu nagaa tokeera marmarinii achittuu fayyaa nagaa qoreensi waraanini. Kana malees dargaggoonni naannoo sanaa iddoowwan cidhaa fi
bashannana garagaraatti harkadhaanii sirba sanaan mararfachuu fi iyyaafachuu sirbuma kanaan itti fufan. Weellistoonni Oromoo hedduunis sirbaniiru. Oromoonni hedduun garuu sirbuma jaalalaatti se'uun dhaggeeffataa turan. Duuba isaa garuu hin hubanne. Haati isaatis yaaddoo ilma isii walaloodhuma kanaan ibsatan. Abbichuu lagaa tokkeerraa marmaarani. Abbichuu lagaa tokkeerraa marmaarani. Lachittuu fayyaa lagaa qoreessi waraanani. Obboleewwan abbichuu keessaa inni tokko achi bootiin kan dhabame yommuu ta'u, obboleessa isaa tokko ammoo xaaliyaanotaan dirree taambiyeenitti akka ajjeefamu abbichuutti kan himame yommuu ta'u, reeffa isaa kanas argee akka awwaale manguddoonni warra jaarsoo har'aan tana ragaa ba'u. Abbichuunis gara dirree warra jaarsootti deebi'uun qobsuma isaa taasifatee loltoota hedduu horachuun haleellaa isaatti fuufe. Biyya isaa bakka bu'ee umrii daa'imummaa isaatiin haala hin deebineen diinota barbadeessaa kan ture abbichuun erga xaaliyaaniin mo'amee muummichi ministeeraa Haayila Sillaaseen biyyatti deebi'es achi buuteen isaa dhabamee hafe. Abbichiko halkanuuf naa jennaan. Abbichiko haatu guyyaa dhuftee. Abbichiko sanyii warra jaarsaa. Abbichiko haati yoom sodaattee. Abbichiko koome yaadota koo. Namoonni tokko tokko immoo otoo loluu gara Gibxii deemee achumaan dhabamee kan jedhus ni jiru. Hunda caalaa kan nama yaaddessu harmeen isaa isa osoo eeganuu yaaddoo isaatiin waxalamaa turanii abbichuun erga biraa bahee ija isaatiin osoo wal hin argin boqotan. Osoo hin du'in dura garuu harmeen isaa kophaa isaatiin ta'anii walaloo kana isa Oromoonni salaalee gootummaa abbichuu ittiin faarsu kana jechaa turan. Ittaanee yaadachaa galataa baandaan qe'ee keetti cooma murataa xaaliyaaniin majaa keetti unataa diina nama nyaataa maali garuu hojjaan damisee ingidaa. Obboleessi kee maacaa itti diina awwaalee xiiqii fi aariin abbiin didee bosona galee. Abbichuun mana didee diina iddee amma garuu moojidhuma isaa takka sodaanis ni guddee takka abbaayaa mogorii takka waajjuu jaarsootti marmaaraa. Baalchaanis waajjuu harma haadhee abbichuunis didee diina muddee lakkee dhiyeessi yaadamisee ingidaa harkumaan ofitti fiddeeydaa. Duuti silaa hin haftuu yaa abbichuu maaqarreerra marmaartaa itti muddii biyyaa baasii irraa kaasii daaraa jechuun diina abbichuu adamsuu dhufetti dhaadataa turan. Sirboonni abbichuu nagaa jedhus itti fufuun har'as leellifamaa kan jiranidha. Abbichuu lagaa